وقت إلياس وجده هندما التبتس راجة بار هندما بيلانا نكبته إزابيل أنا منا إسات تنمي كان رت إزابيل غير إلياس تنمي يربته أكما تراجة بار فيته أوريونا يوسف جيسو كاباته واقعي لنا جيسو جلته يوسف إلياس راته نبويسا والفتشوف خير بغده يهودا كيسا منغره برشيبا يبوه ناويسا أجدنيسه وفيسا دي لفونا كيسا أديم سبويا توقو إرق أديمي بوده مخ أكدن ننسا توقو جلم انتاي أجدنيس أني أقوتو كرواني نوينه أما نغاتي أواقيو نالجيس جده إنكالته إني مكيسا جلغتشيسي رباو تجرو روي التبان واقيو توقو كفه إسا روكوته خيطي نعدو جده يمس إلياس جنبك أسيري أجلال بتلة بربادة من درجرو في بشان شوكي توقو بتاعي ساروت إناري خيس بتلة تجاهته بشان الجسمه دهبه هرفه إرجما واقع يسوع لما فاديه غرسا دفه إسرائيل خراب بوان دمتو خيطي نعدو جده إلياس يمس كرينياته إنتو جس هم نعدو جده نبيس ويا فتمامي هالكنا فتما هم طول سيناتي هم طول سينا طول واقعيوتي إن ديمه آمين nyata ni demu mantar bejer lagi ni lala nyata ni mal gochu meru pada mal gochu nyata ni demu kanjiro lagi ni lala namoni baye kenya wae Elias bena Elias macaba kakuara bi macaba kakumova kesati nama wayansa olke mulle kaku moga kesati no wasu tare kakuara kesati le Elias namoni macaba kakuara kesati le fakenya ko doteni fakenya macaba ibrota yo ilatan gofta kenya Jesus Kristus le wonye to sa kesati yo ilatan Elias fakenya ko dote hindu bada nama magal sa olke be gamura nami chukur nama populari yo kinmo nama baike be kama malim be kama raji abidda yo kinmo nama waaqayyo raji adda abidda waaqayyo saga gesu jedhame kan inni beekamu baraka kumova rajo waaqayyo yerotu wal wajjiri wal gaani tajaajila wal kulleessu yookiin immoo eebbifame tajaajila wal jajjabeessu waliif kennani qabu komitee qabu raajonni komitee mataa isaanii qabu tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti dagatamuu qabne tajaajila guddaa tokkotu jira bara sana innis maayinni Education Ministry kan jedhamu yookiin immoo yemantanaanas agelgiloot walii ofii maal gochuudha tajaajiltoonni tajaajilanii dadhabuu danda'u baay'ina tajaajilarraa kan ka'e maal gochuu danda'u dogoggoruu danda'u kanaaf dogoggora walii yeroo walitti himan yerootti wal jajjabeessan yerootti wal gorsan abaluu nama haala gaariirra waan jirtu aditti kufi kallattii kanaan ati immoo siin dadhabdeetta waan ta'eef kanarratti jabaadhanii yeroo waliif kadhatan ayyaanni isa tokko yeroo gargaaru inni barsiisu yeroo barsiisu inni raaju immoo yeroo itti raaju walii isaanii duwwaa yeroo tajaajilan inni kun Education Ministry jedhama walii isaanii maal gochu wal jajjabeessu wal qulleessu tajaajila caalu maal gochu wal qopheessu galanni waaqayyo haa ta'u duubatti wal deebisu gogolee wal buusuu tun taane tajaajila caalu yerootti wal qopheessan tajaajila akkasii kana immoo kan qindeessu bara sana Eeliyaasidha Elias tajaajila akkasii kana raajota bara sana kan walitti qabee qindeessee tajaajila akkasii kana kan hoogganu Elias ture sababiin isaa Elias bal'inni tajaajila isaas baay'ee guddaadha ayyaanni waaqayyoo isarra jirus baay'ee guddaadha ayyaanni isarra jiru ayyaana guddaadha ayyaana addaati ayyaana baay'ee ol bahee mul'atu kanaaf namichi kun tajaajila guddaa nama tajaajile nama waaqayyoo guddaadha iddoo kanatti Israa'eloota gara mootota 43 Israa'eliif Yihuudaa hooggane mootota 43 kana keessaa mootonni 30 baay'een isaa 31 lama kan ta'an gaarummaan jalqabanii hammeenyaan xumuran baay'een isaanii immoo hammeenyumaan jalqabanii hammeenyumaan xumuran baay'een isaanii jechuudha namoonni 8 kan hin caalle immoo hojii yaada waaqayyoo hojjetaniiru waaqayyoon gammachiisaniiru namoota baay'ee yaada waaqayyoo rakkaatan keessaa namoota yaada waaqayyoo rakkaatan keessaa namni bara Eliyaas raajii ta'ee hojii waaqayyoo hojjetu mootii ta'ee biyya bulchu nama baay'ee hamaadha
Turuti no banda. Ahab kan ini gambar gaba kami aja. Dubanda na wajin gaba kami dah. Gaba wakayo gadu eju tu gambada. Ahab in gambada. Gaba na mondu wakayo gaddan Ahab in gambada. Bulcha ibilida. Yoki ni mo urada. Kada dua sultane bara Ahab marin de gari dojate wa koli tol famo official gadi wode yoki ni mo wa koli tol famo da mal gode budget kenne. Even structure make go devi structure isa itini Israel ke sati bekam tiar kata mal go devi himmi jese ni kindese bara Ahab moticha wagi tol fama baye bekam anture baarida baal manture ama wakoli tol fama fakenya ko kay minami kanu yendu motuma bara bekam tinkaban ukenna kam bara Ahab garu rajoni sobdo ni yokinimo rajoni baal mal kabuture bekam tiga buture license motuma raisani kenne mera official gadi da ba fertility gadi waka misoma ida me waka be kamuda baise wa to kosmitima setana she mandara ko fisu salban setana system ka bate garu structure bi ya ka bate ko fisu garu ulfada structure bi ya ka bate fakenya abortion sirri da jere chasa ka bo ko मेरे क्या मेंटी में चिरती हाँ अच्छा है हाँ वही सब अंगेली मोर गाड़ी ना ये रे हाँ सिस्टम ही कब दे सकर भी ये बात करी वो confusion उठ पाता because officially सेतन official थे लोलू अय्याना ड्राइवर बाड़ा नम्नी अमान वर्क करना जो सेतन official थे लो राजू सेतन मालते बेकमती करो कब मोतुमान बेकमती के ने बेचो karena kunimal berbada, ayana gudda berbada. Arra waka yo ayana kasi du bayakane di dutin anggalas. Namun ta baye fina du biku na gani. Di tuno bata. Waka yedo agar gam. Amen jatu. Ishe madara labde habibi na amini hamat tu kufisun salban. Is official te yedo mugana laban na ungaru baye ka bari. Nama ga yedo na wana kasi Elias. Amen. Yedo na je. Elias. Dubada yedo na je. Elias. Okasa dubada yedo na. Origina na Elias. Oye kasat Elias name. Elias. Amen. Amen. Amen amen. Amen. Ahab officially ko nera baye bekam tiar ka dera setani bara sana bahari akane wakayo gara Elias kufe. Hinafa wakayo na Elias ke sati mate himbole. Hinchi ke sati la pesa to orda me ke sana abate. Elias otma juru full sange dera me. Hinnare himbole. Because Satan license थे, Satan ने बेगम किया करते, Satan ने certified थे, एक certified करे, आह, Satan ने certified थे मगा यीशु से certified, आमीन, माल कौन है ये? मगा यीशु, माल कौन है? मगा यीशु से certified नहीं करा लो, certified थे, फिर Satan official थे, area से करे खाने चुमा चुला climax Satan di barisan eting beda bayo beda waktu pernah kau beda hamma Satan di fulan alota kita cekol beda wakaya fulan alota kita mata infaga karena video barisan mata tu re ada tuan bayi yang sedikit tu nanti lama aku sekarang katakan ganjil tu terus lagi fada terus barisan mata tu kira betu confusion spirit itu re confusion spirit afura confused na magodu ako confusion isa kanto na betu wakayo inela usaka bida Satan certified te official te wakayo ni gudda enjuda Israel ma confused tate wakayo enjuda jala bada fe waye wakayo because Satan official te media waye sari asa everything waye sa wante waye wal menamin media network in menamin waye sandi asa alaban sani volbeira mana pun kullu maga bataniru mal ka bataniru mal taniru official taniru mai tabaga mana kamu everything kamu kana fi yomba fulan alota dura wa kayo indi jara bukun mal tera daga tama rufera aloni wa kayo na bukun alota jala bada rufera aloni confused tera janjera afuran alota janje serat wa kayo sikas amen enyung ka saja
Me afura kalota janje sanatu wakayo nakasa irame. Afura kalota janje sanatu wakayo nakasa. Amen. Sifata amen jadi men. Kalota janje bidat tigarera. Elias ke hinafa wakayo ranke. Ari wakayo ranke. Amen. Kanu sosoban dua tuntane kanu ti arani wakayo nufakasu. Amen. Buku masih tiba. Hunduma kaba kawakai. Isa sosobu sikas, isa aru sikas wakai. Lemanu ni berbagi suka. Amen. Ini aru garu maliare ya rabalnya suni sosok montak gani. Ini sosok badu aku deh ya rodi balnya suni aru mau ingasi sa. Turuda. Ari kudara kayak kare. Egama dubiku ni turuti mereka. Warna baali timbe kamu bokka ka rosu anada bokollo kan bikil cuanada nugi kan bikil cuanada adu kan baso anada ana male biso min jiroet ani waka biso ma tede da baal aha bisimo baal male bi kenya jiratu dan desu indi fertility gaddi da jede mi kane seraf kana bamma baal itu ka bom malik yoni tu ka me bokka da bata bekam ti kana kenna meraf erga to ko sinitimu setan namatti amma beka mengo. Amen. Amen. Nama simbo kejuruti setan nama beka mengo da. Setan nama beka mengo. Ini khosi daerah. Amen ya amen. Amma beka me? Amma beka me? Amma beka me? Ingo. Elias aha kenapa amma dibandi barbaci su dibata standar di cumpu barasana overi ta gadrukutu dan dauda. Cumpung bara sana gubba dibandi askana jirti tanari amayu sana rukutu ni dandam kana kuma da beto amma ga uguma enyo ka bokaro su waka saka to ka sami cupu baru dandam ada aba amen mana to ada aba mana to mana to ada aba oka sari bada mana to amen enyo ka sami ba enyo ka sami cu enyo ka bokaro enyo ka bikin tu gudis enyo ka bikin tu goksu enyo ka bikin tu di halu ada nagadu adaro amen ya ya amen amen afura syncretism itu syncretism ya makalakan walimma mana jiraju iba kal kasi ko amen illa yana amen me adabo amen me dabala adabo amen amen iri wal fude ya wakaya ya gonta ebese majorot makaya susi amen gabar iri wal fude simo ya wakaya ya gonta ebes maka gofta kenya makaya susi amen ya hata soba walina waru ma gocha inni kajela inni hamani sama walima kadin jirachun adani ba amen me ya adani ba amen Elias nu fem amen wakayo Elias ni fida amen wakayo nyuni fida je Elias wakayo Elias barakana kaba moy kam mer iya ya wakayo Elias fida amen wakayo Elias fida amen amen amma gare adamo dedi moti tahabina kalede ya habare age fadere amma gati baali ni begamti late tamidi chapa ke turku temidi malakto gare ke semidi anani mo dubata mis temidi waga ko tufa temidi amma ada bana kalede hammana ni siabbo mutu ya samina na si chufera chufa amen haleluya waga yo fali jolle sa wajinjira amen waga yo fali ni wajinjira amen bedu badam ya fali ni wajinjira waga yo fali sa wajinato amen afani jolle waga yo fali tarani amen amen tarani garaga yo abaran yo ebisan afani jolle waga yo jil waga yo amen me afa ko jil waga yo jira amen afa ko jil waga yo jira amen ketu amen Elias kanade ya sabina siap dome maka waga yo waga jirata waga Abraham waga Ishak waga Yakub si chufera amen chufera amen Elias battala ni dubbate bitun samini chufan bokkani mo battala sana barbaachisan bokka eegan hinjiru aha bokka eegi hinjiru rajoni baale eegan hinjiru me hinjiru rame hinjiru akka Elias sami chufe hundumtu dagamera odeeffamera amma ahabi rajota baali wa kotta amma ga nui bokaro sina biginto guddisna sana go jetari tibidi fokoratu tamidi yeye kanaafo maga sami chufa mirati bokka fida
maal fida? Bokkaa fida. Samii kana nu bana. Himma koran tuulutti ol ba'anii jedha sagalee Waaqayyoo gogaa isaanii buqqisanii hin faganii hin iyyanii rifeensa buqqisanii sangaa qalanii reettii qalanii lakkisaa sangaa gurraacha dhaqoo adiimaa godhanii jijjiiranii gurraachi dhufe shumburaanii dhufe homaayyuu. Ameen jettu. Mee Waaqayyo jira naame. Waaqayyo jira. Buqqisanii as jedhan achi jedhan homtuu jiru. Ahabiin immoo Waaqayyo maandoo Eeliyaasin immoo Waaqayyo maal beektu? Biyyin dheebota biyyin beelaa waan ta'eef ati dhaqiiti ati beela'uu hin qabdu waan ta'eef dhaqiiti sholokoo keerin jedhamtu keessa taayiiti bishaan jedhu buusii dhuge. Jarri bishaan dhabde amma dhumarratti mootiinti Ahaabiyyuu waan godhu dhabee Obaadiyaa nama dhabu wajjiniin gara lagaatti kee maal barbaacha? Farda isaatu bishaan dhabe farda isaatu marga dhabe marga barbaacha harroota isaa farda isaa laga bu'ee marga gaafa barbaadu margi gogeera laga keessa labaa jira mootiin maal barbaacha? Marga barbaacha bishaan barbaacha gogeera lagdi gogeera lagdi goge margi goge bishaan inni be horii ni dachee harroonni gaalonni ni dachaa Eeliyaas immoo lubdi. Ameen jedhu. Eeliyaas immoo maal gooti? Hin dhugdi. Ameen ameen ameen. Nama Waaqayyo sinaa godhu Waaqayyo. Ameen. Adaraa bara jiraatanitti nama Waaqayyo ta'a. Ameen. Nama eenyu jedhe? Nama Waaqayyo. Yeroo bada nama eenyu jedhe? Nama Waaqayyo. Bara jiraatanitti waliin ta'ina. Galbat baattan ta'ina nama dubbisaaf garaan isaa beekamne ta'ina. Bishaan gabatee irraan ta'ina. Kutaadhaa biyya lafarraa garaa keessatti. Nama Waaqayyo ta'a inni sin baasa. Ameen. Mina sin bukeeroo kana nama Waaqayyo ta'a inni si baaseedha. Inni kisaaraa qabu edha. Ameen ameen. Inni maaliin qabu? Kisaaraa qabu. Eeliyaas amma sagalee dhufe Eeliyaas ameen. Amma bishaan dhugee. Eeliyaas ameen. Amma moo dhagiiti mandara Saraapitaa jedhamtu keessa dhagiiti jaartii tokko wajjiniin jiraadhu jedhe Waaqayyo. Waaqayyo jaartii irratti ayyaana yoo kaa'e dargaggeessa toorti. Sila dargaggeessatu jaartii toora miti. Dargaggeessa. Waaqayyo ayyaana nuuf baay'isu. Gaafa ni dhaqu mandara Saraapitaa gaafa ni dhaqu jaartiin gurraa ta'u wayyuu qabdu. Eeliyaas dhaqee imaamaa abee kenna Waaqayyo warra keessanitti na ergiidhaan dhufe Waaqayyo jaartittis nama ergachuus. Waaqayyo jaartittis maal nama godha? Nama erga. Bara keessanitti foon keessan duwwaa siin argati. Bara keessan afetti Waaqayyoof ergama. Waaqayyo kadhadha yaa Waaqayyo bara keessan qaba. Bara koofeetti akkan siif ergamuuf na gargaareera. Bara dheeraan jedha. Ofii fiigeera. Kana booddee garuu siifan fiiga. Na gargaareera. Meeyyaa jedhee jiraame. Maaliin dhuftee mucaa qonnaan bishaanan barbaade. Enam bishaanoo salphaadha guutee doochoo keessa. Jaartiin ol gattee yeroo isheen budduusu akkasuma irratti seentu Eeliyaas qiixxaa sitti naa dabalaa. Ennaan jaartiin amma deebite noo kilkilnoo. Qiixxaani bittillee xinnoo tokko duwwaa jirti. Isheeyyuu ani mucaa ko nyaanne duudhee itti bareegannee duudhaan malee kan nurra darbee nama ga'uu hin qabnu. Eebba tokko si eebbisu amani malee xinnoo makeetu sirra darba. Waaqayyo xinnoo kee baay'isu. Waaqayyo xinnoo kee baay'isu. Waa Yesuus Kiristoos guddaa. Waaqayyo tuni xinnoo namaa guddisuun argama. Nama hojjaansa baay'ee dheeratu argamu baay'ee kana keessa. Gara keessan akkas bal'isaame. Waaqayyo xinnoo kee guddisee haa mul'isu. Sabbar seenaa darbu sabbar seenaa edaa yaadadha. Waaqayyo xinnoo kee haa guddisu. Mee namni amantu xinnoo koo guddateera. Xinnoo mana maqaa jedhee baasa Waaqayyo. Innaan Eeliyaas akka jedhe yemmaa baay'ee amani malee callisiima xinnoo keerraa naa kenni. Fidi anna nyaaddaa hamma bokkaan roobee midhaan faca'ee biqilee haamamee dhaabee galutti atiif manni kee nyaanni mana keetti dhibu. Fide wayi kun dubbii cimaan natti dhufe jettee jaartiif kan fedhaa ta'u jettee qiixxaa fide laatteef. Dhumeera gaafa jettu ammas kana gogeessu. Borusi dhumeera gaafa jettu hin jira. Maatutti beera. Ajaja. Waaqayyo xinnoo keerratti ajaja haa baasu jedhe. Xinnoo keerratti Waaqayyo maal haa godhu jedhu. Tajaajilaa tokko jira. Gammee dhama. Na tajaajila wajjin deemne amma baay'ee beeloneera miilaan deema.
Milan demne baay'ee beelone Ramadan tokko rogan wati daakoo baay'ee uga gammanne bakka kristiyaanota wati daakoo nu laatonne bakka asaman kamne teenye eegaa ture daakoo mas bawdi dumaratte jira ka dusin dheeranaan kaan sokkine achi mana jaartii tokko warra mayyuu baay'ee qabne beelu dhanne warra kun qabu na gaafa dhannu jaartii ijoollee kun tajaajila dhuftu beelota nitu taataritu kotta tajaajila ishee gaafa dhannu jaartii qiixxaa qiixxite maaluutti gootee nuufillee nyaannee baay'ee kuufne dhumaratti wateen daakoo sanatti gaafa sana boondaan dhammeera jaansaa eegutti waaqayyo nu gargaaru waaqayyo nu gargaaru ameen jettu jaartiin akkana taate ooltu ishee garuu finne dabteedhaa si laatte umuuriidhe mana isheeti waaqayyo xinnoo keessa jaja yoo baase bara baraan hin dhumu ameen jetta kana booda biyyi rakkate homaa fala dhabanii dhumarratti mootichi ahaa xalayaa barreessutti ga'e Eeliyaas adaraa waaqayyo waaqa keessatti waaqeffachuu isaan hojjettu isaan bakkee hojjetii jiru akka kurbaanni biyya keenyaa si duwwaadha kan biyya keenyaa si erga galeera kurbaanni biyya keenyaa si erga galeera harka keessa qabee tokko si eebbisa kurbaanni biyyaaf ta'u si ergaa galu kurbaanni dhalootaaf ta'u si ergaa galu ulfiin dhalootaaf ta'u si ergaa galu Amen. Raajota manaa wajjini wal bukkeedhaa badhaatu dhugaa jiru nu amansiisa anis nan jaanje samiin nu cufenna isa immoo kana naa godheedhe afaan bara kanaan istaadiyeemii jedhu bara sana immoo tulluu Qarmeloos irratti yookiin akka afaan kanaatti appilaay gochuuf immoo gara istaadiyeemitti sa'aatii akkasiitti waamiti eenyu waa akka ta'e duraa baramu sana booddee samiin badaa hammati kana gootutti samiin badue tola damee mala kan wayi warri Israa'el biyya kana keessa jiraatan walii waaqa wallaaltanii baraneera kan joojjotan waaqa Eeliyaas moo waaqa Ba'aaltu waaqa jettanii warri bita singalaa ture amma walii isaa baruudhaaf tulluu Qarmeloos irratti istaadiyeemii sana irratti sa'aatii akkasitti wal geenyee eenyu waaqa akka ta'e guyyaan itti barru ga'eera waan ta'e hundumtuu keessa achitti akka argamtanii ameen jedhame meeyyaatti ameen jedhame malakati na buufame turummaa na buufame namni sa'aatii saddeetitti waamame jaantechi ga'e maaliif walii waaqa baruu barbaadeera namni jaanteera namni kana booda raajonni maalii dhufani Eeliyaas qofaa ishee dhufte raajota Ba'aal sana maal goote beektu isaame itti uffiste jaliibaa beektus jaliibaa uffiste babbareechite kukkuulte nyaachiste hidhii isaanii keessa immoo dhungatte deep kissing duukaa gootee because ishee gaalamoota waan ta'eef gaalamootiste sangaa qaltee nyaachiste dhugaatii wayinii obaaste macheessite loltoota ramaddee fi Ahaab immoo duukaan kan inni qabboomte dhusokkan eenyuun dorgomuudhaaf Eeliyaas immoo shafaf jecha waaqa ishee qabattee qofaa ishee kaayattee dhaqetti uummanni istaadiyeemii guuteera yeroo raajonni Ba'aal dhaqan shuwa godhadhamu Eeliyaas mul'atu daalachootu wayii sholokoo keessaatu jaartiin duraa dhufti waaqa baattee deemti ameen jettu maal baattee deemti jedhe achi gaan yeroo baani amma gaa dabareen kan eenyu haa ta'e kan keessa naa ta'u isin baay'ee waan taataniif isin waaqa keessa waamadu dursa isinii kennan ta'uu ledhanii namichi isaan keessa baay'ee raajii isaanii guddaa dhabee beekamu tokko jira ingee shamarran kun namni hundumtuu argamu shuwa godhu eenuuf achi amma bishaan qophaa'eera jibichi qophaa'eera qoraan qophaa'eera abbaan waaqa ta'e immoo abiddaan tab jedhee bishaan sana nyaata jibicha sana nyaata abiddaan mul'ata waaqni dhabeera amma namni hundumtuu abidda eegaa jira kibriitiin hin jiru abidda eessaa dhaabu waaqa abidda buusuu ta'ee barbaadama siniin galle waaqa akkamii barbaadama bara kana waaqa akkamii barbaadama waaqa abidda buusuu ta'ee eegamaa jira yeroo kutan hin ta'e tibiitiin ta'e yeroo
Titin nanti mesti kali ini confidence bunda kan kayak baal soto bene slow botol tutup soto bene baal apa dulu jadi apa nih betul apa dah abdi itu amma hinne ne sagale sana baal ilan hijau sana pak hijau hijau nabi Aji Elias mo saat ikabar itu dua belas. Saat mayu ikabar yero sami dia itu. Karena modal time keeper ini yero ke fitin time. Ini siapa kerja calu be? Amma yero tu kondap sudah nege. Aja. Hidup tu siapa kalau ada tu komersial lembaga. Cak. Mencegah lembaga bapa. Teraga apa itu sih? Gimana orang? Isina ko ufte naati ko ande inson do dede mejitu bale waru abidi se ka fala hinjuru me hinjuru rame mere bala hinjuru rame amara kata amma sun tufe ipiar fansani tara fani iyan hinjuru ere asimo dumba tay mara betu imbe kani karane mera yote chawasi karena cuma itu betul, wajib kita karena dia itu lah. Wisini dah cuma, karena aku wajib kita mali lah. Antara kita jadi dua mati, wajib harga muniti. Dua hari yang mana jodoh bega ni, takkan ega ya. Kenapa itu kau motor? Berapa orang saja nak? Time keeper ini mau, ama wajib ni sih tu dia tu ufera sah. Aceh apa sih tu kau ufera? Ini ya, bapa ni you, ega sih buat kita. Hirna fera jodoh bega ni jadi sini. Karena cuma itu betul. Wajib Israel ini berlaku muduku, kamu orang hindakan tu himuduku, kamu orang kurang itu. Amin. Apa sih itu kau fikir? Iya, nanti tu. Enak tu be, gabade mera yote wajib tu curi mereka ni. Nagabe le curi muduku. Likisan itu maksud ada hijau. Fijar misalnya, amada bare ne Elias lagi. Elias kan apa? Elias itu apa pun Elias kade. Jarkam, watadero dah cujurani ajar bas. Watadero nak kita pun raja tadi bawa perimshan kama jirangkan raja tu semua wagadera dah sama Israel ini janji sangkan. Tokong sari mana akan balik, dua mana akan sotor cipsana ega. Nalakawan atau tokong sekali lagi dia lakawat. Hilakawat aja sah. Apa ismi karaba bawila lade karani juru watanda ditina nera no bawuni gandamu heriya dia beja haleluya tattera kana bore Elias ram masme akas gore bishani tidak balai bishamali tu gore kan gore tidak bala wa berbada gore agak tidak bala tidak bala kumna abi titipe amin kumna abi titipe masih bukan yang Honda di TV kita yang ada. Isya misalnya tiada. Isya negara tiada. Media tiada yang ada. Bisa tidak kan? Sana boleh kan ini? Baik kan ini? Ya apa? Waka mari kita itu. Waka duri. Isaya satu tapi sedikit satu ada. Jangka bang ada. Anu waka yo, anu male. Kalau tak kami yo yang satu wajib berang. Hidup. Waka Abraham yang cuma itu dia tertablah. Amin. Zare betul zare. Waka ada mesti ini zaman awal ini. Waka duri. Waka potago. Haleluya. Ini nama jadinya waka Abraham ada. Zaman waka Abraham ada. Zaman ini waka Abraham ada. Zaman 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 Abraham ada.
በትውልድ ሁሉ መካከል አምላኬ ሆንክ ያለወጣ ሁሉ መካከል ሰጥቷል ጌታቴ ዋጋ ብራም ጀኔ ከረችው በርባዲስ አለ ሜያት ዋጋ ብራም ነው ያ አጥቷን ደረበ ዋጋ ብራም ኩሩንቲ ሳናሲሴ ለካ በራ ብርሃን ይዋቅ ቱሬራ ባርከሌ ሰረ ኩሩንቲ ዋኔ ኤልያስ ሞቱሬራ ዋጋ ወጀቻ ቱሬራ ዋጋ ዋጋ ሳቱሬራ ዋጋ ገዳና ለማትራ ቱሬራ ዋጋ መናሮ ሳቱሬራ ሃሌሉያ ማካቶ ፓካሼነ ሜካቶ ሮዶያ ዋጋ ቱሬ ዋጋ ቱሬ ዋጋ ጅሮ ዋጋ ገዳና ለጥዋቁ ማሳቡልሴ ዋጋ ለባና ለጥዋቁ ማሳቡልሴ ዋጋ ለሎን ሰቤኩ ሃሌሉያ 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 ዋጋ ፈራዱ ዋቢቱ ዋቂቶ አሜን 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 አቦኒ ተጃጅለኒ ኑት ገነኒ ደርበኒ ዋጋ አቦተ ኬኛ ዋጋ አቦተ ኬኛ ዋጋ በረቦተ ኬኛ ዋጋ ቱሬ በረኮትሽ ኖገቱ ሙለታ በረኮትሽ ኖገቱ ሙለታ በረኮትሽ ኖገቱ ሙለታ ናቤ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዋጋ ቦተኮ ዋጋ 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 በረግዲና ዋጋ በረግዲሱማ ዋጋ በረገቹ ዋጋ በረገቡ ዋጋ በረቆፉማ ዋጋ በረግድና ዋጋ ኮ ማለያት ዋጋ ኮራሜ መኑ ደበላት ዋጋ ኮራሜ ዋጋ ለሎተ በሲሳ ቱሬ ዋጋ ለሎተ ለኔቻ ቱሬ ዋጋ ሙሉሳ ቱሬ ዋጋ ዱበቻ ቱሬ ዋጋ ዱሪ ዋጋ ቱለት ሙሚ ቱሬ ሂናኒ ኢትያኔሞ ዋጋ ያይቆ ዋው ዋጋ ለሎተ ግዱት ዋጋ ቱሬ ላለካ ኤቢፈም ዋጋ ይሲያቅ ሂናኒ himbirratani yerona kanaylo akana de kana ya waqayyo waqa abraham waqa ishaaq waqa yaaqoob ariyamma waqumman ke kabeegamu ana kamulladdu finjenne ana namna kana jaju finjenne ana kana mina beeku finjenne anu fira kana argaddu finjenne akkati mullattu nawajin injiraatu ke mo sabni kuna kabeeku jalloonni kun immoo gatii isaanii akka argataniif raajoonni sobdoonni kun abiddan naamullat yeroonni jedhu afaan sarratuun hin fidin abiddi waaqayyo ta'a iyyiti amee jedhime abiddi waaqayyo abiddi waaqayyo abiddi waaqayyo abiddi waaqayyo abiddi waaqayyo abiddi waaqayyo ana wajjin hin tabjirtu sagalee guddaadhaan abiddi waaqayyo dhagaadhaan abiddi waaqayyo raajoonni sobduudhaan abiddi waaqayyo amma harratti seenaa keessatti abiddi bishaan nyaate abidda waaqayyo duwwan abidda namaa bishaan maal godha hidhaamsa abiddi waaqayyo gadhu maal nyaate dubbadame maal nyaate lam goote bishaan abiddi bishaan nyaatu abidda waaqayyo duwwan mee abiddi bishaan nyaatu abidda waaqayyo duwwan laame dabalaa dubbadame Bote darande kana bode Elias kana bode gara sedina gudara billana fide ni itinanani kabani morma sani la deni kamat barichi baragara la faditi kamat literally physically makude kamat hindu kude ibba furim shanta masani bolla tokkot bolla ni bafurim shanta ko faruri marbachisu bolla tokko ko fara mala ore sini gada gada rajo to sobbu biyara kisan wanda kristiana on shoni dalo dala kisani waga yonde ne shoni ibba furim shanta masani bolla tokko tinagay
gototanii xap dhagaatti deebisan itti deebisan amma har'aatti dha sagalee waaqayyoo iddootti raajoonni sobdoonni awwaalaman jedhamee iddoonsa Israa'el keessatti hin beekamaadha. በአንድ መቃብር በአንድ ጉድጓድ ውስጥ 450 የበዓልን ነቢያት ተቀበሩ። ክብር ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ሞትቻ ሙልፊነ ደበላ ሃሌሉያ ስለዚህ ዋቀዮ ራዲቶ ሶብዱዳ በሪ ኢንቲ ገቲሳን ይላት በ Merbadan ini sana kesafuran. Amin jera ko wakayo mo utamacha barit rayo to somuda gati sanila dera. Elias kama konjete kan fide ahabar ka kullagali. Yero to rajo to maali ha ibba mudim shanta mo wajiri dufe. Yero ka misana wala maniru Isabel ko pote ga jirti yero ka lu dallare. Odego. Maksudnya mana sana mo kan organ Isabel ida superiority ka bishe. Dubartii olaantummaa abbaa manaa irratti argisiistuu barbaadu dashee amala akkasii qabdi. Abbaa manaa isheetiif sammiisiif ta'uun barbaadu. Macaafni qulqulluu haati manaa abbaa manaa isheetiif sammiisiif haa taatu jedha. Macaafni qulqulluu sammiisiif haa taatu qofa mataa ishee abbaa manaa ishee haa kennitu sammiisiif haa taatu feene. Isheen kun garuu superiority complicationii keessa galteetti. Superiority keessa jirti. Kanaaf Ahaabiin baay'ee mooti. Kallattii hundumaan jechuudha. Itu rufe dalane tay amma ga sirata dubartoni dalar nan bega isa kana yaba barati gona ke wanda ajanda sa dalane wa ga yufato indolo dino ro ke dingiru ana ba mana mo ujenni wa ga yo ha mo abba mana mo abba mana ato atu mana mo anu mana ato wa ga yo sai bisunera ini dari dubartoni maka maka waaqayyo haa eebbifamu. Mee maka waaqayyo haa eebbifamu dha. Hin dhufe dallanee taa'e maal taateetti dhufte mana ta'e gudii taane irraa maaltu ta'e raajoonni keenya hundi isaanii boolla tokkotti namu. Eenyu kana godhe mucittiin tanii fakkaattu simi gudii nu goote yeroo mashee takka dubbattu abiddi dhufee isheen biillaa biddeetti qamat goote takkatti dhabte boolatti natte aniyyuu giddii jalaa ba'e. Waa'ee qofiyyuu waaqayyoon galateeffatu nagaarsii galuutu. Mee barana gudii nu fayyada. Maaloo mee jalaa ba'e. Akkasii amma kana daftee wal galchootu heeyyama isaan gaafatiin Talaya fuudhee shachar goote Elias amma guyyaa boor yoo walaatti akkumatti raajota ko goote yoo su gochuudhaa baadhee waaqayyooliin ko na ajjeesan waaqayyooliin kochi waaqayyooliin beeka qabde jechuudha lamaa fi isaa ol qabde jechuudha anaanis akkasuma na ajjeesan jettee kakattee argite xalayaa du'aa baatee kan deemanii hojii oduu du'aa dafanii oduu du'aa kan nama bira geessan warra akkasii jiru biyya kana miti malee iddoo biraa jiru oduu gaarii dafanii kan namatti himne oduu hamaa dafanii fusfus kan godhan biyya kana jiran malee iddoo biraa jiru gaarii dafanii kan namatti himne kan laphee namaa cabsu dafanii dhageesheen taaphaduun akkasii jedhe taa'amne gudii si jedhee kan jedhan biyya kana jiran malee iddoo biraa jiru iddoo tokkotti arganii kana kan himan jiru akkuma isheen barreedden dafanii xalayaa sana fuudhanii Elias bira qop kana dubbifat itti kennanii fi galii sokkamu. Elias gaafa laalu Isabel kan jedhu takka maayitamuma ishee yeroo akkas argu hin hollatu. Wayi biillaan Isabel biillaa mi'eeffataadha. Dhiiga qulqulluu biillaa dhangalaasuu bare waan ta'eef seenaa biillaa sanaa beeka. Biillaan sun dhiiga qulqulloota baay'ee dhangalaaseera. Dhiiga raajota baay'ee dhangalaaseera. Kanaaf inni wayyoo jedhee bakka achumatti fakkii ani abboota korran caalu abboota kofitteetti anaanis ajjeessu isheeti bakka naa dhumeere. Kanaafiyyuu taa'ee duruu korra baqachaa madubuu koo wayyan. Inni dhaloota nyaate sin nyaatu. Mee inni dhaloota nyaate nan nyaatudha. Mee inni biyya nyaate mana koo nyaatudha. Ameen jedhame. Hinnee baay'ee birrate lafa onaa keessa bakka ishee gee baay'ee erga deemee booda hin dadhabe beele hin kufe hin ciise namni waaqayyoon kufe abdii kutate namni waaqayyoo beelee hin kufe lafa onaa keessatti raajiin abiddaa
abiddi waaqayyoo kan ittiin mul'ate raajoonni sobbuu kan ittiin adabamanii waamicha waaqayyoo qulqulluu kan qabu waamicha waaqayyoo surii kan qabu hin kufe namni waaqayyoo Eeliyaas lafa keessatti deep sleep keessa galee hirriba abdii kutannaa rafe abdii kutattanii kan of tajjittu laata hirrafe ergamaa waaqayyoo dhufe namatti fayyadame inni nama ganne waaqayyoo dhufe warri isinii galee ameen jedhame namatti fayyadame kan nama ganne gatii namoonni baas waaqayyoo gatii namoonni nyaanne waaqayyoo namatti hojjetee kan nama ganne waaqayyoo haleluuyaa warri waaqayyoo hojjetan baga gammadan waaqayyoo isinitti hojjetee isiniin gatu waaqayyoo isinitti waa'ee ba'ee isiniin gatu haleluuyaa hindu beekarbicha kooti dadhabneetta ani waaqayyoo itti garuu dadhabne siisan nu fedhe Eeliyaas ergamaa waaqayyoo fedhe bara namni si waamu dhibe waaqayyo si waamu bara namni maqaa kee dhagate waaqayyoo maqaa kee waamu sawwara sana namni dhagate namni irraanfata sangani tajaajilte si irraanfata si dhagata inni tajaajilte waaqayyo garuu si dhagata meeyyiti meeyyadire waaqayyo garuu maali godhu jedhe si irraanfata sanganitti dadhabde sabneetu waan baay'eetti dadhabde tajaajilte si dhagata si irraanfata hindoom dhagaa sitti garbachuu danda'a deeme boolla siifatuu danda'a deeme maqaan kaana si lattafuu danda'a deeme sabneetti tajaajilte waaqnatti tajaajilte garuu bara baraan si gatu yee gatii keessan saba tajaajiltan irraa fudhachuuf hin tajaajilina warri tajaajiltan gatii gaariitu saba tajaajiltan irraa eegdanii gatiin hadhaan sinii deebi'uu danda'a hin eegina namarra waan gaariitu eegdanii hamaan sinii deebi'uu danda'a waaqa keessan eegaa inni sinitti fayyadamee sin hin gatu eeginatti fayyadamee nan gatu jedhame manguddoo waldaa taatanii warri tajaajiltan daakonii taatanii paasterii taatanii wangeelaawwi taatanii faarfataa maaloo taatanii warri tajaajiltan gatii keessan namarraan eegina waaqayyoon isin tajaajiltan gatii keessan hin baasa mee waaqayyoon hin tajaajilu gatii koo hin baasa laane innati dukkana keessa deemteefi innati bokkaa keessa deemteefi innati isaaf jettee beelofteefi gatii keenyaatu waaqayyo gatii nama hin dhufe Eeliyaasiif waaqayyo ani gatii keenyaatu kan nyaadhu dhugi ati du'a eegaa jirta ani immoo nyaata siif deema Eeliyaas illee ka'ee nyaata dhugee ammas deebi'ee rafe ammas ergamaan waaqayyoo hin dhufe Eeliyaas ka'i nyaadhu dhugi karaa fagoo nama nan du'a jedhu waaqayyo immoo maal jedhu karaa fagoo dubbadame karaa fagoo ka'i nyaadhu dhugi karaa fagoo mee iyyatti karaa koo fagoo dheerame mee karaa koo fagoo dheerame Eeliyaasiin kee hin nyaate hin dhuge humna nyaatichi isaaf kenneen halkan 40 guyyaa 40 deeme tulluu waaqayyoo Siinaatti ba'e tulluu waaqayyoo irra dhaabatanii immoo du'a yaaduun hin danda'amu amma hin hafe sodaan hundumtu Izaabel tulluu waaqayyootti ol ba'u ergaan ishee ol ba'u hin danda'u ergaa tokko sitti hima iddoo diinni kee itti dhufee si argachuu hin dandeenyetti waaqayyo ol si baasa nama ol ba'u jira isinii magalu amma ergaa tokko dubbadha maqaa Yesuusin tulluu Siinaa tulluu waaqayyo irratti mul'atudha tulluu waaqayyo irratti qajeelfama kennudha tulluu irratti waaqayyo ulfinaa mul'atudha achirratti diinni ba'uun hin danda'amu aadalleen diina na dhagaa tulluu Siinaatti ol ba'uuf luboonni iyyuu gaafa ba'ani of qulqulleessanii ba'u namni of hin qulqulleessine tulluu Siinaa marga isheetti illee yoo bu'e maal ta'a ture hin du'a ture horiin marga sanarraa nyaachuu hin danda'u marga qulqullaadha tulluun sun tulluu abiddaan qabamedha amma tulluu sanatti ol baasa waaqayyo Izaabel tulluu sanatti ol ba'uu hin dandeessu gaalamoota waan taate dhannan qabanne waan taateef biyyiitti nageenya himee ergaa tokko sitti hima tulluu irratti diinonni kee ol ba'anii si tuquu hin dandeenyetti waaqayyo ol si baasa namni ol ba'uu barbaadu ameenaa himee biyyiitti nageenya himee kadhata gabaabduun kadhadha lallaba kana fitaa jira kadhata gabaabduun kadhadha kadhata kana keessatti waaqayyo namoota baay'ee ol baasa namoota baay'ee maal godha jedhu iddoo argamu waaqayyootti ol baasa gara tulluu Xiyoonitti ol baasa haleluuyaa mee iyyatu waaqayyo ol na baasa jedhaame
nyaatichi isaaf kenneen halkan 40 guyyaa 40 deemee tullu waaqayyo tolbe. Amen. Humna nyaatichi fi bishaanichi isaaf kenne. Nyaatichi maali? Sagalee waaqayyo. Wangeela nyaata. Divine food dha nyaatichi. Amen. Katta wangeela kan jedhu argitan achirra. Nyaatichi garuu nam tolchee miti. Divine malakotaawwi. Malakotaawwi dha. Nyaata waaqa biraa dhufedha. Barakatu haramo nyaanni waaqa biraa mannaa waaqa biraa nu dhufe mannaa jaatanii jaata. Innis maalidha? Kunoo macaafa qulqulluu. Kan macaafa qulqulluu nyaate. Kan macaafa maramaa kana nyaate. Tulluu waaqayyo tolba. Amen. Tulluu waaqayyo eessadha? Mootummaa waaqayyo. Amen. Turut raga. Wangeelota nyaatiin መንፈሳዊ ምግብ ሳንበላ መንፈሳዊ መጠጥ ሳንበላ መንፈሳዊ ሰው መሆን እንሞክራለን እንጂ አንሆንም። ወንጌላቱኛቲን አፈረቁ ኩሎቱ ዱጊ ነማ አፉራ ታውን ጎንኩማ እንደዳ ካን ኢየሱስ ረዱግ ካን ኢየሱስ ረኛኝ ነማ ኢየሱስ ተው እንደዳው ነማ ዋቀዮ ከኑ ታሲሱ ኛታ ዋቀዮ ኑከነ yoኛኔ nyaanni waaqayyo nulaate wangeen dhugaatiin waaqayyo nulaate afuree qulqulluun kan kana nyaateef kan kana dhugin hamma mootummaa waaqayyo xiyoon ishee moomu xiyoon ishee haaraa ga'utti otuun dadhabiin hin beeku hamma yesuus dhufutti yookiin hamma yesuus bira dhaqutti karaa waaqayyo irra deemu nu keessaa boru gara gooftaatti kan deemu jiraachuu danda'a tulluu xiyoonitti waggaa kana kan deemu jiraachuu danda'a waggaa kurnan kana kan deemu jiraachuu danda'a we don't know. Garu kana nyaati. Amen. Otu kana nyaati yoo mokkorte Yesuus oo dhufe carraaqee gahaannam. Yookiin yoo deemte carraaqee badisan. Iddoo Yesuus jiru jiraachuudhaaf nyaata Yesuus ilaate kana nyaatu. Amen. Iddoo Yesuus jiru bara baraan jiraachuudhaaf dhugaatii Yesuus dhugaa jedhe hafuura qulqulluu dhugi. Amen. Wangeela nyaatu. Wangeela tuffatina, wangeela salphisina. Wangeela mana keessanitti nyaaddaa. Ati mana babba mana guyyaatti si beeka wala jiriin nyaatu. Buddeena fooliif ta'u sagalee waaqayyo yeroo wala jiriin nyaannu qabna. Hafuura qulqulluun yeroo guutamu wala jiriin waa'ee hafuura qulqulluu yeroo kadhannu qabna. Namoonni baay'een hafuura qulqulluu tuffachuu mokkoru. Cabsuu mokkoru, seepha'uu mokkoru. Na dhagaa turu. Namni waaqayyoon yoo gaddisiise dhiifamni ta'aaf. Hafuura qulqulluu namni gaddisiise garuu bara baraan dhiifamuuf. Hafuura qulqulluu dhugaa. Hafuura qulqulluudhaan cuubamaa. Hafuura qulqulluudhaan geeddaramna. Hafuura qulqulluudhaan haaromnu. Konkolaataan keenya yoo dulloome garaajii galee haaraa. Amanaan yoo dadhabe garaajii galuu danda'u. Ilmi namaa garaajii galuu danda'u. Ilma namaa kan haaressu hafuura waaqayyo duwwaa. Ilma namaa kan jijjiiru hafuura waaqayyo duwwaa. Wangeela nyaadhaa. Wangeelli nyaata waaqayyo nu kenne. Wangeelli buddeena lubbuu keenyaati. Qallaba lubbuu keenyaati. Qallabni lubbuu keenyaa xaafii miti boqqolloo miti ruuzii miti maal miti wangeela. Isa nyaadhaa. Isa dhugaa. Amma tulluu waaqayyotti deemti. Ol kaanee dhaabannee kanatti.